السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا وردبتوتا زينوتوب هunda keessanuu gara rabbiin sa'aatii kanaan isin gahee isinin jedha obboleeyyan tiyya. Akkasuma waa'ee obboleettii teennaa Roozaa irraa dubbachuu fi kunoo abbaan isaanii waan jedhan gurruma keessaniin dhageeffadhaa isinin jedha inshaallah. Barakatuhu akkam ooltan akkam jirtan maamiltoonni yookiin warri agartee roozaa jaalatan hundi keessanii jechuudha. Jaalattanis kan jibbitanis waanonni fi jibbullee jiranitti fakkaatu. Haa ta'u namni kun agartee waan dhabu dhibba keessa tokkollee taatu waan dhabu haa ta'u sunis laga walumaanuu jiraatanii isin jedha. Zamana kana beekanii rabbiin kun kan uume kun waa qaba jechuu waa'ee keessa qaba. Rabbiin akkuma halkanii biyyaa qabu akkuma halkanii biyyaa qabu jechuudha. Du'aaf jirullee qaba, gaddaaf gammachuullee qaba jechuudha. Adda guyyaatiin adda dhiisee bareechuun namni gaddas qaba, gammachuus qaba. Haa ta'u malee biqiltuu agartee osuma eegumsiin badde kana biqiltuu agartee rakkinni wayii nutti argame sunis maalinni yoo qabatan taate akkuma dura isiniin jedhe san ka gaddaaf gammachuullee nima jirti jechuudha. San keessaan namni tokko eega dhalatee isiniin jedhe isin nima du'a jechuudha. Kuuniin dhalataa, kuuniin du'a, kuuniin argataa, kuuniin dhabama, hin dhaba yookiin akkasuma haadha isii yookiin soddaatii isii jechuudha. Haadha jaarsa isiitu amrii ta'ee zamana kana keessa jechuudha. Taatee sunis nurra buute. Wanni kana jedheef Roozaa kunoo yoo agartee haasaa kee kanaaf yookiin sagalee kee kana kadhageessu taate akkama keessa agartee abbaa du'uura dubbeeta jechuudha. Namni kun jiruunuu wal bira taraa osomaa jiruu wal bira taraa duuti sun agartee nurra achi fagaatti jechuudha. Numa bira jirte halkanii biyyaa keessatti maal isin fakkaatte yaa uummata keenya agartee ilmi namaa tokko yoom duuna yoom taate guyyaa taatu irraan beenu namuu ofirratti hin deema jechuudha. Akkasumas Roozaaf haasaa yoo agartee sagalee kee kana kadhageessu taate haati kee yookiin haadha keeti jechuudha. Bakkuma itti heeruman agartee argama santuu abbeeraaleen haati namaallee si'achuma jechuudha. Haa taatu isii akkas jaalattu sun yookiin agartee morma jala qabattee si ulattu sun atis jaalattu sun saganamaa galgalas atis hin daganne sun agartee addunyaa kanarraa galanii jechuudha amrii ta'anii jiranii. Asumaanis jaarsi keetis agartee yaada keetis agartee numaraa jechuudha. Asis rabbi haa sabbarsiisu. Aalaaf aalii isaanii ka irraa amrii ta'an hundaa rabbi haa sabbarsiisu. Isaanirratti warri jannataa haa ta'u rabbi caffee jannataa keessa haa kaa'u jechuudha. Sunis sheenaa guddoo nuti taate jechuudha. Atis agartee osoo ka jiraatu taate osoo ka agartee sagalee kenna agartu taate agartee ani namoonni shakkisiise yoo kanarratti asin baniyaa maamiltoota yookiin jaallatamtoota Roozaa jechuudha. Roozaa yoo kanarratti sagalee kana dhageessee isin agartee ilmi namaa kun agartee hooma fidaa haa ta'u nama lubbuun hin ajjeesu jechuudha. Isiin kun yoo kaasin baane taate wani nagaddisiisaa jiru rakkinna guddaa jiru jechuudha. Mucattiin kun agartee yaada jechuudha. Kanaafuu agartee akkasii wanni kun asi haa baasu jechuudha. Akkasumas haati si guddistee yookiin haati yookiin akkoonte jechuudha. Kasi guddistee sun jechuudha. Namni martii matu kubbata jechuudha. Nama martii dhibee marri jiraa keessattuu namni biyyaa qabu kuni biyyaa takka tarafi guyyaa takkaati jechuudha. Kanaafuu kana fakkaataa maamiltoota keenya agartee warri naa barbaadaa jirta warri ganama galgala agartee ani telefoon agartee na hiddumaateetumaa kaasuu dadhabeetiin agartee waan kun illee na biqilaan natti illee na ariidhaa natti ilaallatuudhaatu waan kana na bachiisiise jechuudha. Akkasumas warri agartee isiis rabbiin haa sabbarsiisu jechuudha. Kanaafuu Roozaa akkana jechuun waan kana keessa tarreessuun hin jirraa yoo sadarkaa osoo hin dhageeffatu salphisu taate yookiin hayyaanni qabaatte. Obboleeyyan tiyyaa abbaan waan jedhu dhugaa rabbii Roozaan akka hin argamin abbaan ragaa bahanii jiran jechuudha. Subhaanallah. Obboleettiin teennaa hattaa kunoo soddaatiin isii jechuudha. Haati jaarsa isii fuudhee amrii taate du'a kanarratti illee hin galle jedhan abbaan kun akkuma isin dhageettan.
du'uma kanatti irratti illee hin gallee dhabamtee achi buuteen isii jedhan abbaan jechuudha. Kanaafi mee obboleeyyan tiyyaanii wanni dhufillee jechuudha. Waan biraa osoo hin taane obboleettii teenya tana mee du'aayii godhaafi barakallahu fiikum yaa rabbi mul'isi yaa rabbi jedha hundi keessanuu akka amantaa keessaniitiin obboleettii teenya tanaaf du'aayii godhaa isiniin jedha obboleeyyan tiyya. Maaliifuu wallahi dhugaa rabbi dubbachuudhaaf ani hedduu tokko jaaladha onnee tiyyarraa obboleettii tiyya tana garaana nyaatte baqa akka malee jechuudha. Natti dhagahamaa maal taatee badde waan jedhu bakka hedduu tokko natti dhagahama. Kanaafuu obboleeyyan tiyyaa obboleettii teenya tana du'aayii godhaafi. Du'aayin wallaahi ni qeebalamti. Addu'aa'u ibaadaa jedhan ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam kitaaba biraa keessatti addu'aa'u mukul ibaadaa jedhan garuu kitaaba san da'iifa godhanii al ibaadaata jettu san fudhatan jechuudha. Al ibaadaa jechuun akkuma nama salaatuuti jechuudha. Namni du'aayii yoo kadhate rabbi irra ni qeebalamti. Rabbiin argitee namaa qeebala. Kanaafuu obboleeyyan tiyya du'aayii godhaafi obboleettii teenya tanaa. Obboleettiin teenya tuni wallaahi nama gaariidha. Odoo isiin nama gaarii ta'uu baatte har'a namni waan isii dubbatu hin jiru. Kanaafuu mee obboleettii teenya tana rabbi naa kadhannuufi akka rabbi nuu mul'isu akka rabbi nuu argamsiisu obboleeyyan tiyya du'aayii godhaafi du'aayii kadhadhaafi isiniin jedha. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf abbaan na boochise ana. Wallaahi yeroo akkasitti ta'aniitiin bifa gaddaatiin akkasitti dubbatan wallaahi hedduu tokko namatti dhagahama jechuudha. Subhaanallah. Garuu wanti godhan takka illee hin jirtu. Obboleettii teenya tana rabbiin isii haa mul'isu. Rabbiin isii haa mul'isu. Abbaa fi obboleeyyan tiyya takayyalu abbaa fi haati maal akka ta'an kan akkatti garaa nu nyaatteetiin halkanii guyyaa bakka waa'een isii akka malee nutti dhagahamu. Abbamaa fi haati isii dhalan maal tahan akka hoo isillee ta'u isii guddifte ni dhukkuba jedhan. Dhiibbaa dhiiga qabdi akkuma isin dhageettan jechuudha. Kanaafuu obbo soddaatiin isillee ka amrii taate haga har'aatitti hin galle. Kanaaf obboleeyyan tiyya wallaahi rabbumaaf jecha wal barri miidiyaa kana gubbarra wal argine waan kenna hin beeknu miti. Kanaafuu du'aayii godhaafi obboleettii teenya du'aayii godhaafi akka rabbiin isii milkeessu akka rabbiin isii nagaan deebisu akka haadha abbaa isiitti nagaan dawwaltee kun ani jiraa nagaa jiraa jettee hin dubbattu du'aayii godhaafi isiniin jedhaanillee gama kiyyaa jechuudha. Abbaan hedduu na gaddisiise sagalee isaanii dhageeffadhee wallaahi bakka natti dhagahame jechuudha. Hedduu natti dhagahame. Maaliifuu jennaan obboleettiin tiyya tuni hedduu tokko nama seenaa guddaa abbaa wajjin leeyyamanii keessatti illee dabarse abbaan hedduu akka daawwitiitti uf duratti ilaala jechuudha. Akka yoon isii immoo sallamaa sadii maazariin isiillee sallamaa sadii ta'e isii deetteef isii guddifteellee jechuudha. Obboleeyyan tiyya warra garaan dadhabee akkatti daaqanii garuu mee du'aayii godhaafi amaana du'aayii goonaafi du'aayii kadhadhaafi isiniin jechumaafi. Kanaaf obboleeyyan tiyya inshaallah du'aayin akka hin daganne obboleettii teenya tana akka rabbiin mul'isu akka rabbiin galchu eessa akka buute namni hundi irraa callisee jira. Irraa callisuu hin qabnu waan jiru nutti haa himanii gara maraan dubbadha obboleeyyan tiyya miidiyaa qabdan irratti dubbadha nuu haa fidanii jechuudha. Yoo akka tasaa ka lubbuun jiraattu taate dhuftee haa dubbattu miidiyaa ofiit irratti jechuudha. Yoo kaas laqanii namarraan oolu yoo ka ganda akirallee deemtu taate rabbiin umrii isii haa dheeressu haa himanii jechuudha. Maaliifuu namoonni sabbara. Kanaafuu duuti waan ennumarraa yoon ooltu rabbiin immoo inshaallah obboleettii teenya umurii nu haa dheeressu nagahaan nu haa mul'isu. Mee du'aayii godhaa isiniin jedha obboleeyyan tiyyaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.